Hello guys, amma duras applicationota garaagaraa maallaqa irraa baasee isin agarsiisaa jira. Akkuma beekamu applicationota hedduun isiniif gadhiisee namoonni hedduun irraa baasee fi akkasumas akkamitti irraa baafnaa fi karaalee meeqaan akkamitti akka irraa baafnu na gaafattanii jirtanii. Haa ta'u malee barnoota irra waan hin jiruuf viidiyoo hedduu wal jala isiniif gadhiisuu hin dandeenye. Irra caalaa immoo garuu applicationii jechuudha karaa TikTokiin akkaataa irraa baasanii fi amanamummaa toosaa isin agarsiisaa jira. Guyyaa irraa immoo aappii amma duroo isiniif gadhiisee isa Gold Hunter Joe isiniif gadhiiseetiin ture. Aappii sana akkamitti akka mazaggabattan boonasii akkamitti fudhattanii fi waa hunda isiniif gadhiiseetiin ture. Guyyaa irraa immoo aappicha kana keessaa maallaqa keessaa baafnee waliin ilaalla. Namoonni hedduun maallaqa keessaa baasii nu agarsiisii kan jettan hedduudha. Applicationotaan isinii gadhiisu na amana gonkumaa applicationin ifi ittiin fayyadamne yookaan immoo ifi checking goone isiniif hin maxxansu jechuudha guys. Amma duras applicationota hedduu isiniif gadhiiseetiin jira. Mee guyyaa irraa immoo applicationii kana keessaa wantoota sadii ilaalla. Takaffaarratti akkuma agartan gubbaa kanarratti coinii yookaan immoo limitii geetiin jira. 38 fi akkasumas coinii 20 qaba. Coinii kana karaalee lamaan baafnee waliin ilaalla. Takaffaarratti karaa mobile bankingii fi akkasumas lammaffaarratti immoo karaa PayPalaati. San hunda dura garuu osoo irraan baaseen karaa PayPal kiyyaa seenee isin agarsiisu maallaqa hangamiin qaba. Akkasumas meseejiin kallattumaan email kiyyatti na dhufte akkamii fi waa hunda waliin ilaalla. Waloo akkuma agartan PayPal kiyyamee jalqabarratti haaseenu PayPal kiyya yeroon seenee isin agarsiisu. PayPal gaa Itoophiyaa keessa warra jiraattan akkamitti akka banatan yeroo dabre isiniif gadhiiseetiin jira. Bara haaraa kanarratti inshallah viidiyoo ni hojjedha. Viidiyoo akkamiin akka karaa salphaadhaan PayPal itti banannee seerri sanni jijjiiramee fakkaata irra deebi'ee isin hojjedha. Waloo akkuma agartan gaas $34 fi saantima 52 keessaa qaba. Appota hedduu irraa haala kanaan fudhadheetiin jira guys. Wanti isin amanuu qabdan kunoo show more godhee isin agarsiisu. Applicationota garaagaraa kan amma dura isiniif gadhiise hedduu irraa maallaqa baaseetiin jira. Maallaqaan asirratti baase maallaqni hedduu ta'us garuu karaa domain name bitee akkasumas web design fi kana kanaaf baasaatiin jira. Akkuma agartan kunoo applicationota garaagaraa irraa baasuu kiyya haala kanaan agartanii. Guyyaa irraa immoo kallattumaan kan ilaallu ammoo akkamitti aappii Gold Hunter kaniin dhiyootana isiniif gadhiiseerra akkamitti akka baafnan aappichi dhugaadha moo sobaa yookaan ammoo akkamiin akka baaftanis ni bartanii akkasumas aappichi dhugaa ta'uu isaa ni bartanii. Mee kallattumaan baafnee waliin ilaalla. As keessaaniin baa sana booda aappicha kiyyatti nin deebi'a. Akkuma agartan aappicha kiyya nin seena. Aappicha kiyya yeroon seenuu aappicha kiyya haala kanaan nafdaa coinii 38 geetiin jira. Sana booda isa mallattoo doolaaraa yookaan ammoo mallattoo maraataan niin filadha. Mallattoo maraataan yeroo fudhadhu haala kanaan wantootaan itti withdraw godhachuu barbaadu haala kanaan naaf gattarreessaa jechuudha. Aappichi wanti nama gammachiisaa karaa mobile bankingii fi akkasumas karaa gift carditiin fudhachuu ni dandeenya. Wantoota sadiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Takkaffaarratti PayPal akkuma agartan kanatti lammaffaarra immoo gift cardidha. Gift cardiin kun ammoo biyyoota alaa keessatti hojjeta irra guddaa fakkeenyaaf biyyoota Arabaa akkasumas Afrikaan takka keessatti Egypt fi kanneen kana fakkaatan keessatti hojjeta. Warri kaardii qabdan jechuudha. Fudhachuu ni dandeessanii kanaan baafachuu dandeessan kallattumaan gara maallaqa keessanii. Warri Itoophiyaa keessa jirtan ammoo karaalee lamaan baafattan mobile bankingii fi akkasumas mobile PayPal jechuudha. PayPal akkamitti akka banatan viidiyoo yeroo dabre keessatti guututti isin agarsiisan jira. Akkasumas mobile recharge kun akkuma agartan lakkoofsa bilbilaa keessan qofa itti guutuudhaan baafachuu ni dandeessu automatically. Guys, anammoo kan recommendation godhu karaa PayPalitiin yoo baafattan gaariidha. Namoonni hedduun maallaqa akkamitti kallattiin gara baankii dabarfannaa karaa maarree san obsa waan sanii miti. Maallaqa asirratti dabarfattan kana akkamiin invest gootan multiply gootanii heddummeeffatanii akkamiin akka baaftan waliin ilaalla. Yeroo dhiyootti ammoo kan isin agarsiisu kan waadaa isin seenu PayPal kana keessaa karaa black marketitiin. Fakkeenyaaf maallaqa baankitti yeroo dabarsatan $56 isin sharafa. Yoo garuu karaa black marketiin fudhatan $110 an karaa san baay'ee laaluttiin jira. Karaa tokko arkeensaa karaa san ammoo yoo milkaa'ee hundi keessanuu kallattumaan akkamiin karaa baankitti osoo hin taane karaa black marketiin akka fudhatan waliin ilaalla. Hedduun jechuudha. Namni hedduun maallaqa baafannaa fi kanatti hin ceenaa jiru. Fakkeenyaaf akkuma agartan doolaara kan baasuu danda'u doolaara santiima duwwaa 2.3 doolaara takka 10 doolaara 5.49 ana immoo kan qabu coinii 38 qaba. Coinii 80 doolaara takkiitiin baasee kallattumaan waliin ilaalla. Fakkeenyaaf aappiin amanamaa ta'uu fi amanamaa ta'uu dhabuusaa silaa hanga doolaara 5 obsuun barbaade garuu isin amansiisuuf jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana baasee waliin ilaalla. Doolaara 1000 takka niin filadha.
دولار كم تك يوم فردو ما نجافتها face recognition يو خلنا مو face verification نجافتها guys face verification يكون باي مرتسارة أبين كنا بكبرات إذا كهم فايدة نف تكشخنا بتشا كفايدة تو جتشولا كنا start لينغولا حالا خلنا verification نيجودوي إرجع verification خنيا تمربودا كلا توان بافتشوس ندندين جتشولا أما verification كيا تمر مجرا guys سنة بودا أما إسا PayPal خلارتي نينفردا إسا PayPal خلنا نفردو وانتو تنبنا جافتا سرتي PayPal أدريس خيتين تقول جافتا PayPal يجون PayPal إيميل لخي تقول مجرون سجافتا جودا وبتشي سا PayPal يرو تقول PayPal فيكي تقولنا PayPal يمو limit تجرو تقولنا خلا جودا خلا قبل جل كبرتي مالين جودا PayPal هي تقول فكني فان guys حالا خلنا نقول وكم أقدرن كويني كم أقدرن إسا جونين فلدا سنة بودا إسا أجري جو خلين فلدا succeed جدرا guys payment will be sent to with the business 7 business day جا ويا تربها جو ملي خلا كلا تومان رفودا دا جودا سنة بودا إسا أوكي جونين فلدا أما مالتي خلنا وكم أقدرن قبا خلنا رتي خلنا أرجمو كوينين إيرتي جرتي جودا أما ريفو كم سدمي في سددين كبا كم نقدرن إيرا غير PayPal كيا سينجرا إن لما فانس أمو أوتوماتيكالي خلينا نسنجرسيسو موبايل بانكينج خلينا فرجوا خلينا يسنجرسا فكنا أسكي سانين بحر لكوف سخي من يسنجرسا مالك هنجمين كان كساقبو مالك هنجان كساقبو تشيكين قولا كنا مو إنستانتلي نعرفو دندا guys سيرتو بدا كنا أكو مقرتن سانتيم سكالتم قفا كسجرا مي خراب موبايل بانكي خلينا فرد يسنجرسا كنا أبتشا هي دبي أما قدامي كدومان ديما إسا موبايل ريشارج جو خان رتي مالين قولا لكوفسا بالبلاغية نينغوتا فكينيا فاسي رتي مالين قوتا حالا أجريمنت نافتا إسا أوكي جو فلتشودان أنا بودا لكوفسا خيّة تينغوتا سغالي راي قلتاني خان لكوفسا خيّة تينغوتا إسا تشيك جو خانا نين فلدا جايز أما اللي إسا أجريمنت أوكي نين فلدا سنة بودا خنا أكو مغرتان كويني لي حالا خلان جلا خان رتي نوتر ريسا جودا جايز سنة بودا كوينين كما خدا سجلي في دبي أفور سنتيم دولار سجلتم أكسمس كما خد أجافي بس تدري شنتم دولار حالا خلنا إسنيف دا سنة بودا choose an item إسا جو نفلتو choose an item إسا جو يرو فلتن كلتو من حالا خلنا إسنيف دا أن إسا خمين فلدا فكنيا في إسا زلاستي نين فلدا ما تشودا إسا خلنا أما إسا top up إسا جو خلنا نين فلدا تشو إسا قدا فلدا سنة بودا your number is zero لكوفسا خيا خانا توسا ناف مركنيسا إردي بيني لالا تتميا حالا خلان لكوفسا خانتي مالك السينك أما تشيك قدادا لكوفسا خيسان سري توسا سنة بودا إسا أكري جوني فلتو guys working جي خنا وكما قرتن جلا خانتي working جي تشاجرا automatically بالبلغيتي ناف نسينا جودا guys كنا مو أكا PayPal هنترو PayPal خسته سادي دمي أفوريفي خنفا برودندا فكنا ويا لما في كاس برودندا سنة بودا great please check your balance succeed تجرا guys أكو ما قرتن كوين تيجا كوما أفرتي ناف ديب تجرتي مالني خيا سينو في سينو أبو سامو check نيجونا guys ريفو كوين تيجا ميكا تورتي ريفو سانتيم دوا سجلتمين كيساقبا مي فكنا ديمني check نيجونا لكو سيل بلاغ ينين فلدا boom guys coinin tiyya kallattumaan $55 naaf seenee jira jechuudha. Hubachiisa asirratti yeroo isin maallaqa itti ergattan fakkeenyaaf liqii keessa jira jechuudha. Liqii qarshii 25 keessa jira. Kana walirratti hidhatanii ilaaluu dandeessanii. Sana booda kunoo haala kanaan maallaqni kiyya naaf seenee jira. Appilikeeshiniin ani isin gadhiisu baay'ee amanamaadha guys. Na amana sirriitti hojjedhaa. Namoonni hedduun gara baankii keessanitti dabarfachuuf gonkumaa hin yaalinaadha. Maallaqa hatattamaa argachuudha. Yeroo gabaabaa keessatti tradingii akkasumas investimentii fi akkasumas stookii garaagaraa waan eegalluuf maallaqa amma isin agarsiisu kana obsaan akka walitti qabatan isin afeera guys. Sana booda PayPal kiyya keessatti ammoo seenuu fi seenuu dhabuusaa yeroo muraasatti kan isin agarsiisu ta'a. Okay guys appichi automatically kallattumaan an guyyaa tokko sa'aatii 24 jeetiin eegaa ture. Appichi Gold Hunter ammoo kallattumaan gara PayPal kiyya maallaqa naannaqee jira guys. Takka faarratti mee karaa email kiyya seenee isin agarsiisa. Email kiyya keessatti instantly na dhufee jira. Appichi kun baay'ee amanamaadha. Wow guys, akkuma agartan service PayPal is Gold Hunter sent you money naan jira. Isa kana niin filadhaa. Karaa PayPal kiyya maallaqni kallattumaan naa seenee jira.
boom guys gold hunter is paid email khana gizem banu guys wow hala khanan dollar Kari jechuudha Amerikatti congratulations thanks for gaming with Gold Hunter we hope you continue to have fun while earning reward nan jira guys ammallee as keessa beemee gara PayPal khiyya malani sene mo akka hin senne kari dan yo kanammo Canadian dollar wan argeef gara USDT nin jira kana as keessa bee gara PayPal khiyya nin sena PayPal khiyya keessattuu meeq akka ta'e waliin ilalla Congratulations, wow guys, thanks for gaming with Gold Hunter. Hope continue we have DeFi while earning. Balini khiya kalatuman gara PayPal khiya na sene jira. Kunamma gara Canadian one tef asarati balance kanarati USD one tef astin dabalamu. Amma kana exchange gone gara asarati dabarfanna fakki mobile banking fudhachuu hin feene garuu isin agarsiisuudhaaf isin amansiisuudhaaf karaa salphaadhaan isiniif hojjedheetiin jira guys. Haala kanaan wantoota amanamoo akkanattiin isinii gadhiisaa jira namni kamiyyuu osoo hin shakkine viidiyoon isiniif gadhiisu ammoo sirriitti hojjechuu hin dagatinaa guys. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isin tole immoo like godhuun akkasumas channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.